ganama jechuudha intala dhala akka tiyyaati siin sunis fuutee dhiistee biraa dhufte akkatti dhimmatti adda baatanii dhimmatti wal fuutanii adda baatan dhimmatti dhiiftee dhuftee anillee beekuu hin danda'u walbeellee haasa'uu hin danda'u jechuudha haa ta'u garuu eegana waan kana dhagihee akkana wanni kun jettee adda naa baasuu dhabuun kee achiin baduun keetu waan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتو قبل نطوطي قالي قلت الدنيا جرتنا كم نجيا في قبضني جرتني جابتني سندت الحمد لله نجين قوة قلت ربي أرجع مال قبضتي ربتيجون كيسانين ولا مو لقاد بتشوفي إيوان هدوء كنا ما أرسو الرجودان كيسان كمانتي جلت أيان جرجرنا دبافردو هنجرجرني أيان دبافردو هنان نمسي بيتو تنديسي خجيبا دعوا ميسي دورو الدبافردو ناجتشات وفتاني hangam takka dhugaata ofi hangam takka khijibatoo addeesini baasuuf hin dhufe jechuudha wallahi dhugaa dubbachuu fi ani waan namni naayimee fi waan namni natti odeesseen hin deemu jechuudha waan ija xiyyaan kanatti argee jechuudha tii lameen tanaan argin hin deema kana dhukun dhimma hanaaniin jechuudha hanaan irraa quban qabdu jechuudha hanaan hin dhageenyeesi quban qabdu garuu YouTube khiyya jalatti sitti qaatee itti share goote faa agartaniituma hanaani godhu dandeeya hanaan nama sibbituu dandeessi attanii addanii mitiire la akkasii miti jechuudha hanaan quban qabdu hanaan ittuma kunummaan isii gammachiisu malee waan irraa quba qabdu takkan qabdu jechuudha laakiin ammoo ani jahiyyaan jechuudha waan yeroo hedduu baati takka olii xiqqaatee dhagee ijahiyyaan jechuudha qabatamaan fi tiyyaaf dhaqee arkee malee kun waan namni naaf hime miti kayseen adda baafadhu hin jarjarini ayyaanaan jetta ijahiyyaan hin arkee jechuudha ijati yeroonni amanamu ni jira hin jiru ijatiyyaan hin arkee jechuudha waan namni naqijibu miti dhugaadha jechuudha laakiin ammoo bultiina diigu dhimammoo bultii diiguudha bultiin nama abadan ilma namaa tokko jechuudha eega waliin bultii jaarratee waliin jireenya eegalee abadan wanne fedhe yooni fi rabbimmaan kaleem ganama dabarte jechuudha katabame gangana waliin jiraatanii hangana adda baatan jee rabbiin katabe malee ilmi namaa adda nama baasuu hin danda'u jechuu barbaadeeti dhimmaan ganaatiif jechalleedha yoo rabbiin jee malee addan baanu kun humaatii miti laakiin warri inii fi waan biraa haasoytanillee isaa hojjetabuu fedha qabaadde osoo hin taane silaarra dhugaa dubbachuuf akka duraaniitti kophaa kiyyatee qulqulluu ta'e jechuudha dhimma irra haarifoo waan takkanaaf hin himiniif na duubatti jechuudha hangaarraa kanatti himin kana isa duubaa dhageef hedduu takkana dagaamaa irraa illee fagaachuullee ni murteessa jechuudha waan hedduu nama aalsu garuu irra guddaan keessanii beeytanii akkaan irraa fagaachuu hin dandeenyees waan na godhuu jira haadha ilmoo isaati jechuudha ganaati qoboota jechuudha inshaallah ammallee bullachuu baattu maaliif jennaan biyya namaa tana keessa namni ilmoo qophaa guddisuullee ni ulfaata akka nama takka takkaatti jechuudha qophaa guddisuu ilmoo isaa hojjetabuu mircaa qiyyaa miti jechuudha filannoo qiyyaa miti maaliif jennaan hanga takka oolumaanii ilmoon jaalanneeti jaalalaa wal dhufnee jaalalaa wal fuune waan ta'eef walumaan guddifannee jechuun ni fedhee yoo dhufe arra garuu ani akkuma isin beeytan jechuun kalees ta'e har'aas ta'e abbaa mana kiyya qaalee natti muudabuu isaatiif itti haare malee rakkoo biraa takka isarraan qabu haara biraa tokkollee isarraan qabu garuu sadaffaa irratti kan hedduu takka na aarse hanga fedhe dalagaafillee biizii ta'u hanga fedhellee mishkoolallee ta'u jechuudha ol bihee deebisaan adeebsuu dhabe maaliif akkanatti muudabee naaf hin deebifne telefoonaan illee naan deebisne jechuudha jechuun akka nama takkaatti itti dhagaamee yoo qaanfatellee namni telefoonaan yoo nama dubbisuun waan takka waan nama duubatti godhame takka namni si duubaa dhagee nama qaanfachiisellee namni miseejii barreesse akkana waan akkanaati ture waan dabree garuu dhiifamaa kanumaaf hin sii dawwalullee sodaadhee niin qaanfadhee jee namni miseejiillee namaaf barreesse jechuudha aarifoon garuu miseejiillee naaf hin barreessine naafillee hin dawwalle caljeetu jechuudha ol beheetillee naafillee hin deebisne deebisaa kiyyelleedha caljeetti dhiise jechuudha maaliif akka itti dhiise ani gaawaa isii tanallee ichitti waa godhee dhufallee hin beeku jechuudha jaarsuma isaa tanaawu waa Somaalee san keessa waa godhee balleessee dhufu hin beeku maaliif jennaan abadan namni tokko nama nagiyaa fi kabajaa fi jaalalaan adda baatee yoo dhufe hin baqattu maaliif maaltu si baqachiisa anaaf jettee waan baqattullee hin qabdu anas ta'e isiis ta'e jechuudha mana tokko keessa jaalalaan jiraachuu ni dandeenya waan si baqachiisuu miti waan si qaanfachiisuu miti fuudhuu waanuma jiru yoonii fi isii waa balleessitee kan dhuftu taate malee yoo badii takka kan balleessinii seeruma guuttee jaartii ta'e taate
Aadaa ilmooteetii kan taatu taate kun waan si saalfachiisuu miti waan si qaanfachiisuu miti garuu akka ammatitti jirtu kun namarraa si fageessa malee narraa illee si fageessa malee nas hin dhiyeessu maaliif jennaan ani haadha mana keetii hedduu si jaaladha hedduu si kabajanii beekta waan isarraa acha kaayyadhu waan isarraa dhoofadhullee hin qabu laakiin ol baatee deebisaan adeebisuu dhabuu keetiif dawwaltee telefoonaan naaf himuu dhabuu keetiif yeroon akkasii haaresan keessatti waan akkanaati jira itti meseejiillee na barreessuu dhabuu keetiif deebi'ee lammaffaa irratti kunis badii lammaffaatii hedduu takkaan sirraa haare fuudhuun waanuma jiru baga fuutee humaatii miti waan na duraati waan na dura dabree rakkoon qabu jechuudha. Laakiin na himuu dhabuun keetis badiidha. Deebitee ammallee ni jirti hin jirtu wanni kun himuu dhabuun keetillee badii guddaadha. Achiin caljattee usuun kee waan biraan nama laalchise jechuudha. Moo achumaan akkuma isii dhiiftee akkuma isii Somaalee dhufuutee dhiiftee biraa baafattee dhuftetti asiin ayyaan biraa baafachuu barbaaddeeti moo haa'ustee maaltu si uffisiise naaf hin galle rakkoon qabu jechuudha yoo akkasii baafachuuf karoora qabaatee taati hanga fedhee ilma namaa jaaladhu malee amantii hin qabu hin amanamu jechuudha ilmi namaati ni jaalatta malee amanuu hin dandeessu maaliif jennaan namni tokko namni har'a halee ganama jechuudha intala dhala akka tiyyaati siin sunis fuutee dhiistee biraa dhufte akkatti dhimmatti adda baatanii dhimmatti wal fuutanii adda baatan dhimmatti dhiiftee dhuftee anillee beekuu hin danda'u walbeellee haasa'uu hin danda'u jechuudha haa ta'u garuu eegana waan kana dhagihee akkana wanni kun jettee addanaa baasuu dhabuun kee achiin baduun keetu waan biraan nama laalchise jechuudha homaatii miti khayrii rabbi haa godhu jechuudha khayrumaa fi hundinuu yoo rabbi nama fedhe alhamdulillah khayrumaa fi laakiin karoorri ati qabdu kun naaf galuu dide jechuudha namni dhugaadhaan nama wajji deema hijibaan nama wajjin deemu jechuudha manni sobaan jaarame diigama jaanii mitiiree oromoon akkasitti saniifuu sobaan waa jaaruu dhiisii namni dhugaadhaan waa gajjaaree waa gajjabeessa kasi baqachiisu kasi aarsu wanni si fageessullee hin jiru haalli ammatitti jirtu kun ayyaan si dhiyeessu osoo hin taane ayyaan sirraa fageessa ani garuu sirraa fagaachuun wanni naa idaamus wanni narraa irratus hin jiru yoo taates ilmumatee kophaa guddisuu yoo taate malee jechuudha jaalallummaan atinaa fi ati duraa waliif qabnu sun yoo nu dhagaamu taate malee wanni biraa hin jiru garuu akka nama takkaatti ati daa'imaa miti ati nama guddaadha ijoollee miti jechuudha ati nama adda baasee rakkoo fi balloo badduu fi fokkottuu fi bareedduu adda baasee beekuu danda'u jechuudha ati ijoollee hin taane nama waa hunda beeku nama guddaadha jechuudha adda baasiiti wanni kun bareedaa wanni kun fokkotaa firraa laali qaanfadhu akkuma keetiif jechuudha sittaa dhagaamu akkana akkitti jirtu kun sin baasu firraa waan akkana isiin sinjaa isiillee yoon fi kan waa guutee wanni isii guutee san si qaanfachiisee si caljachiisullee yoo taate dhugaa dubbachuuf jaartii ta'e yoo taate illee dhufteetuma afaanii waa fixa afaaniitu waa balleessa dhuftee waa hunda fixuu dandeesse jechuudha laakiin achiin caljattee jaartii ta'e silaa waliin jirtus walumaan itti dhiiftee baduun ka'e caljachuun ka'e waan hedduu takka nama aarsu naamiti nama biraatti illee gaafii ta'u jechuudha garuu maali ni beektaa arfa abdiyaan waan siidhaamu booda jechuudha akkam jetteeti as boodeemta amma hanga kana caljattee ustee jechuudha booda akkam boodeemta amma akka ati ilaalee si harkoo kana jechuudha wanni hanaan dhimmi hanaanis dhugaa ta'uu mirkaneessa jechuudha maaliif jennaan namni tokko yeroo badii balleessu takka waan namni isaan godhe dhagaamu namni as beeti dhugaa isaasan falmata jechuudha hanaan illee caljattee yoo dhiiste kanaas gizee caljattee dhugaan baafatte qaanyiidha jechuudha ilma dhiirarraa wanni akkanaan fokkota laakiin kanuma hanaan kaniinan jaarsi kiyya waan akkanaa hin qabu haarifoo waan akkanaa godhuu hin qabu godheellee hin beeku kijibaa je'ee nama hedduu duratti lolee siif falmu jiru sonuu dhugaaf hin mirkaneessite jechuudha as baateeti wanni akkanaa hin barbaachisu anaaf osoo hin taane namumaafuu maqaa keetiif bareedaa miti jechuudha lakkaan namni kan hanaan sanuu dhugaadhaa jeen namni fudhata itti yaadi garooti ijoollee miti anumaan siin jechuu barbaada dhugaa dubbachuuf filatoota hojjetoota kiyya warreen komantiidhaan adda baafadhu ayyaan jettanii naaf komantii naa barreessitanii onoo isin agartan jechuudha silaanii fi dhugaa ta'ee kijiba ta'ee jechuudha harfoon as beekee har'a maaltu akkana jaamee seertii jee isuma sanoo jechuutti dhaqee
qaamaan itti dhaqee jechuudha yoomiin si fuudhee nabii taa'ee jeeni itti dhaqee dubbate jechuudha. Taanaan jechuudha as bee dubbachuu didee dhokatee taa'u jira jechuudha. Maaliif jennaan namni hanga fedhe bakka barbaade waan barbaade yoo dalagee jechuudha. Namni daqiiqaa 15 yeroo dhabu hin jiru jechuudha. Dawwalee bilbilaan illee wanni kun kijibaa illee jee hin dubbanne jechuudha. Dhugaa ta'uu ifumaaf of hin mirkaneesse jechuudha. Ananga takka hanga dhugaa taateen hin beekaa ofii qiyyaafachuutti hin amana. Waan kijibaatiin hin deemu. Maaliif jennaan namni girtee hana dura namni waa hedduu deessuu ittiin amannee amanuun turre jechuudha. Har'a garuu ariifoon ifiif irratti mirkaneesse ifiif dhugaa jirtu ifitti mirkaneesse jechuudha. Kan biraatu jechuudha kan amma dura ani inni hin qabu waan akkanaa jaarsi kiyya hin qabu qabaachuullee hin qabu je'anii falmuu ture jechuudha ifiif dhugaa ta'uufitti mirkaneesse akkuma isin agartanii inshallah gaa maal jee akka dubbatu maalirraa akka gobu walumaan kan daawwannu ta'a. Dhimma immoo garuu jaartii isaa yoo barbaaddan as baasee viidiyoon isiniin agarsiisa inshallah akkuma isiniin jee jechuudha guyyaa takka bira dhaqee viidiyoo isiniif hin maraa naa danda'ame khairumaaf jechuudha. Du'aayin agoda wanti keessanuu hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja hanga viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.